Masiin dhuguma amantaa ishee jijjiirtee moo hin jijjiirre fakkeessuuf moo dhugaadha? Nageenyiif araarri waaqayyoo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Kabajamtootaaf hordoftoota koo akkam jirtu? Nagaa keessanii jalqaba warreen amantaa ortodoksii hordoftan baga ayyaana soomaa gannaa bagattiin isin ga'ee sooma gannaa kaa jalqabne jirra jechuudha. Kaa boru sadaasa 15 jalqabee jechuudha. Haga taasaas 29tti soomidha jechuudha. Kaayee baga geessan hundi keessanuu bagattiin isin ga'e. Egaa oduu keenyatti yoo deebinu masiin micayyoo tana TikTok irratti namni ishee hin beekne hin jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi amantaa ishiitiin jechuudha. Yeroo amantaa ortodoksii turte keessatti edaa ishiin dhugaa osoo hin taane fakkeessaa turte jechuudha. Soba edaa akkasittiin harka afarsaa naxalaa afarsaa turte, harka cabacabaa turte. Soba edaa sun hunduu jechuudha fakkeessuu fi argitanii ishee osoo hin taane seexanatu isheerraa akkas ta'aa ture jechuudha. Fakkeessaa ture jechuudha. Har'a immoo karaa amantii musliimaatti deemtee jirti jechuudha. Deemtee jirti. Maa deemte ishiidhaan hin jennu. Maaliifi namni tokko amantaan kan dhuunfaati waan ta'eefi namni waan barbaadetti amanuu danda'a jechuudha. Namni tokko waan barbaadetti amanuu danda'a. Dhagaatti illee biyyatti illee amanuu danda'a. Kun mirga isaati jechuudha. Garuu amantaa kamiyyuu qeequun hin barbaachisu jechuudha. Amantaan kamiyyuu abbaadhaaf waan guddaadha jechuudha. Kanaaf isheen illee isheen deemteef amantaan ortodoksii hin baddu. Isheen jiraatteef immoo amantaan ortodoksii hin baay'attu jechuudha. Maaliifi indoom namni akkanaa yoo keessaa bahee gaariidha jechuudha. Fakkeessituu seexanni sammuu isaanii gubbaarra taa'ee kan fakkeessu dhugaa adeeman jechuudha. Kanaaf isheen har'a immoo argitaniirtu isheen biyya Saudi Arabiyaa keessa jirti. Haadha ilmooti, ilmoo qabdi, ilmoon ishee ortodoksiidha biyyatti jechuudha. Kanaaf isheen immoo haga har'aa fakkeessaa turte jechuudha. Fakkeessaa turte. Har'a immoo maal goote? Saudi Arabiyaa keessatti yookaan dhiira argatteeti ka. Dubartoonni bar Saudi Arabiyaa hin deemu miti, hin heerumu. Dhiiraaf jecha amantii isaanii jijjiiru jechuudha. Amantii jaallatanii osoo hin taane ijoollee baay'eedha. Ijoollee baay'eetu karaa amantaa musliimaallee deemee booda zooranii amantuma ortodoksii san dhiifama gaafatanii ijoolleen deebi'an baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf isheenis immoo hin deebiti boru jechuudha. Hin argitani boru imimmaan miti dhiiga boossee deebiti jechuudha. Har'aaf itti fakkaate garuu itti fakkaateeti ishiin onaachitti dhirsa wayii argatte. Beektanii dhirsa wayii argatte dhiiraaf jecha amantaa jijjiirte. Namni jechuudha. Namni tokko amantaaf jecha osoo hin taane dhiiraaf jecha amantaa isaa jijjiiraa jechuudha. Osoo amantaaf jecha amantaa jaallattee amantaaf jecha amantaa jijjiirte ta'e duubatti deebitee amantaa keessaa baate san hin arrabsitu jechuudha. Borus yoo as deebite bari amantaa musliimaa arrabsitii jechuudha. Namni akkanaa yoo fakkeessituudha waan taateefi jidduutti ummata nagaa wal lolchiisti. Ummata nagaa nama nagaa walitti naqxi jechuudha. Nama waliin nyaatee waliin yeroo gammachuu yeroo gaddaa waliin jiraachaa ture biyyi keenya kan beekamedha jechuudha. Amantaan kamiyyuu yeroo gaddaas yeroo gammachuus waliin dabarsa tokko ta'ee jechuudha. Miidiyaa kanarratti kan dhufe immoo amantaan adda wal qooduutu dhufe jechuudha. Kun yoo miidhaa malee bu'aa tokkollee hin qabu jechuudha. Egaa waaqayyoo sammuu waan gaarii yaadu isaaniif haa kennu. Egaa waaqayyoo baay'ee nama gaddisiisa. Egaa isheenis amma karaa amantaa musliimaa deemtee maal jetti? Amantaan ortodoksii akkana ture maalidha jetti. Borusas deebitee akkanuma jetti. Dhugaa waaqayyoo ijoolleen musliimaa jechuun
baay'een isaanii namni gaariin hin jiru dhugaa dubbachuuf. Warreen amantaa namaa hin tuqne, amantaa namaas hin xiqqeessine, amantaa ofiis hin xiqqeessine hin jiru ijoollee baay'een isaanii jechuudha. Namni gaariin hin jiru. Garuu akkuma gaariin jiru immoo baalageena arrabni isaanii arraba malee waan gaarii hin dubbannes immoo akkasuma hin jiru jechuudha. Kanaaf tunis immoo har'aachi deemtee amantaa keessaa baate san xureessiti. Boru yoo as deebite kan itti seentee baate kana xureessiti. Nama akkanaa jechuudha. Dhugaa Waaqayyoo of eeggannoo akka gootu taasisuudha malee wajjiniin harka dhahuun hin barbaachisu jechuudha. Meelaala ijoollee baay'een ko namoonni baay'een dhugaa dubbachuu fi yeroo ayyaana cuuphaa darbe keessatti jechuudha. Immoo ayyaana Faasigaati. Garuu nagadheera kan walii ta'e maatii mana tokko keessaa maatii guutuu jechuudha. Maatii guutuutu amantaa Islaamaa keessaa bahee karaa amantaa Ortodoksiitti makamee jechuudha. Ijoolleen yeroo darbillee jechuudha mucayyoo takka hin beektu. Ijoolleen amantaa Islaamaa hordofan baay'een isaanii arraba ishee irratti gadi buufatan jechuudha. Isheen garuu amantaa keessaa baatee dhufte sayyoo hin xureessine. Amantaa Islaamaa keessaa baatee dhufte miti hin xureessine jechuudha. Nama jechuun kana amantaa jaallatee kan deebi'e akkanatti jechuudha. Kana amantaa biraatti kan deeme akkana. Fakkeessuuf kan deeme immoo jechuudha. Amantaa keessaa baate sanii garagaltee xureessiti. Dhugaa dubbachuuf bakkuma deemtetti amantuma qabatte san sirritti jabeessitee qabattee sirritti jabeessitee amantee jiraachuudha malee amantaa keessaa baate san maaf as deebitee maqaa kaasunu maaf barbaachise? Maaliif barbaachise? Hin barbaachisu. Kanaaf isheen fakkeessuuf deemte amantaaf osoo hin taane dhiiraaf jecha amantaa jijjiiru jechuudha dubartoonni. Dhugaa dubbachuuf miidiyaa kanarratti jechuudha. Waaqayyo laphee waan gaarii yaadu isiniif haa kennu. Amantaan kamiyyuu walqixa. Amantaan kamiyyuu guddaadha. Amantaan kamiyyuu ulfaataadha. Namni abbaaf itti amanu amantaa walii kabajuun wal kabajuun barbaachisaadha jechuudha. Tokko gadi qabanii tokko ol qabuun hin barbaachisu. Kanaaf wal kabajanii amantaa walii kabajanii waliin jiraachutu nama baata. Akka abbootii keenyaa akka hawwalii keenyaa akkasittiin maaf wal kabajnee waliin hin jiraanne hundi keenya jechuudha. Isin gaa miidiyaa kanarratti achiifas deemtanii jechuudha. Uummata nagaa wal nyaachistu. Uummata nagaa walitti naqxu. Maaf akkana sin godhe garuu Waaqayyo? Maaf akkanatti afaan keessan kana arraba keessan kan arraba abaaramaa sinii kenne Waaqayyo jechuudha. Warreen akkanatti amantaa arrabsitan